saniifuu qullaa kaatee si ergiti gizee qullaa kaatee si ergite ati fuuteeti guyyaa isiin maallaqa naa ergisin jettee maallaqa si erguu dhabde fuutee qullaa san Facebook irra keessa. akkasuma dhiirtinis dubartii gaachana godhatanii haadha mana keessanii obboleettii godhatanii fira keessan godhatanii kan waliin jirtan dubartoota warahmatullaahi wabarakaatu hordoftootaa fi kabajamtoota WF jaalalaa asumaan galata keessan isiniif galchuu barbaada durarratti galatoomaan isiniin jaa hanga irraan tanaan hordofuu keessaniif chaanaala kiyya subscribe godhuu keessaniif akkasuma na daawwachuu keessaniif hedduu takka galatoomaa irraan tana kunoo akkuma agartan na lama warra jiru kana qabadheetiin isiniif dhiyaadhee wanni nuti haasa'uu dhufnees xumura irratti isiniifin ibsaa hanga isaan salaamtaa isin gaafatanitti isaanii waliin isiniin jaa. Ashama harka fuunee daawwattoota WF jaalalaa kanaaf bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif haa baay'atu har'a kunoo WF jaalalaa bakkee kanatti nu fidee nu affeeree yaa galatoomu jennaa asumaanis chaanaala isaa like subscribe share gochuu akka hin irraanfanne ka ilmoo oromoo kan jajjabeessu ilmoo oromooti waan ta'eef ijoollee reef guddachaa jiran kana anumarraa eegalee jechuudha jajjabeessuu fi koomenti adda addaa dogoggora jiru maal kana barreessuudhaan nu jajjabeessuu isas jajjabeessuu akka isin dandeessan baay'een isin galateeffadha ammas karuma isaatiittiin isin deebisaa jechuudha. Akkasii qoolaniitiin isin dabarsaa jechuudha. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. daawwattoota WF jaalalaa anis kuulanii tuub ta'uu fayyana beeytan koomeediilee fi diraamaalee adda addaa ta'e isinii qabattee dhiyaatti yeroo hunda isumaa wajjin tahaa ni beeytan saniifuu har'aan tana dhaamsa xiqqaa tokko isinii dabarsuudhaaf WF jaalalaati hojii asitti isinii argamnee jiraan isiniin jaa. Akkasii gaa hordoftoota kiyya wanni qabannee dhufnee gorsa dhiiraa fi dubartootaa fi dhiiraati. Gorsi isaanii kun maali yoo ta'an asirratti isiniif ibsuudhaa barbaada. Warri biyyaan baa keessa jiraatan dhiiraa fi dubartootaa fi dhalaallee taatanii hundi keessanuu nuti akkuma keessanii biyyaan baa keessa jirra isinis biyyaan baa keessa jirtan rabbiin durarratti rabbiin jireenya kana isinirraa haa qayyaru mana arabaarraa rabbi isin haa baasu mana keessan kayya isin teessisee ilmaan keessanii wajjin firaa fi aalii keessanii wajjin isin haa jiraachisu isiniin jaa akka nagaa namni biyyarraa eegabee booda haadhaa fi abbaan isaanii si waliin waan hin jirreef jecha namuma biraa alagaa wajjin tokko taatee isaanii waliin akka obboleeyyanitti waliin jiraatan biyyaan baa keessa. Kanaafuu gaa asumaan dabalatee akka jaarsaaf jaartiitti waliin jiraatus hedduu jira jechuu. Asirratti wanni isiniif dhaamuu barbaade Oromoo namni tokko jaalalti akkuma jirtu jibbannis jira. Jibbannis akkuma jirtu jaalalnis jira. Makmaaksa Oromoo keessatti dubartiin takka yoo jaalalsi gaafatte dubartii takka yoo jaalala gaafatte isin si didde hin arrabsinii isin san booda si gaafachuu danda'a jechuu takkaa jira. Kanaafuu asirratti nama tokko hanga wal jaalatan rabbiin hanga waliin turtan isin jee erga waliin turtan booda addaan bahiinsi yoo dhufe lamaan keessan jidduutti ati isii sanirratti haasidummaa heeyaadin innillee sirratti haasidummaa akka yaannetti akkuma duraan gammachuu fi qoflaa wajjin waliin taphachaa waliin jiraatan mana keessa gammachuu fi qoflaa wal gaggeessuunis waan jiraatiin isin jaa. Kanaafuu jechuu akka harkinutti akka dhageenyutti jireenya biyyaan baa keessatti dubartootaa fi warra dhiiraa irratti hedduu rakkoon adda addaa deemaa jirti. Waggaa tokkoon dura dubartiitu dhiira irratti rakkoo oofaa ture akkasuma dhiirris dubartii irratti rakkoo oofaa ture. Kuni maaliif ta'uu danda'e? Sabni biraa maaliif waliin goone? Oromoon qofti maaliif waan kana wal godha? Waa hunda irratti maaliif nuti wal cunqursina? Maaliif akka saba biraatti wal jaalannee waliin jiraachuu dadhabne? Fakkeenyaaf akka jaarsa jaartiitti waliin jiraachuu dadhabde nama san firraa eegaddaan baateen booda akka obboleettiitti deebitee waliin jiraachuu dandeessa. Atillee yaa dubartoota akkasumatti akka obboleessaa waliin jiraachuu dandeessa. Arra jaalalti xiyyaafite yoo badde yookaan jaarsaaf jaartummaan xiyyaafite sansa yoo badde akka obboleeyyanii yoo waliin jiraanne yoo rakkannee waa wal gaafachuu dandeenya. Rakkoo walii furuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu jaalalti ni jirti. Garuu jaalalti san hanga qabaachuu qabdi, qiyaaza qabaachuu qabdi. Zayitii walirra naqanii zayitaan wal sodaachisu yookaan ammoo waan hin taaniin gocha badaa arabaan wal tumsiisu askaraan fuudhanii mana hidhaa wal galchuu waan hin taane walirra raawwachuun kun waan hin taane firraa dhiisaa. Oromoo ammas ni agartan akkuma deemu jiru Facebook irratti dubartiitu dhiira irratti zayita naqee zeenni san qaama isaa guutuu gubee jechuudha. Sababni isaa maali?
shakkiidhaa jechuudha. Ani asirratti warra dhiiraatiif hin dhaamsa dabarsuu barbaada. Isaan lamaan garuu warra dubartootaatiif dhaamsa haa dabarsanii isiniin ja'a. Isin warri dhiiraa nuti warri dhiiraa dubartii takka yoo jaalattee kabajii jaalalisiisanis eegii fi waliin jiraadhu. Garuu yoo isiin san kasi didduu taate yookaan kasi wajjin jireenya jibbiti taate isiirra addunyaa tanarraa galchuu yaadin. Yoo isiin jaalalaan si didde obbolummaa isin diddu. Bakka jaalalaa san tabiraa bakka buufattee isii san obbolummaadhaan wajjin jiraachuu dandeessa. Kanaafuu jechuun warri dhiiraa dubartii teessan irratti gocha badaa hin yaadina. Arrarraa eegaltanii gorsa isiniif haa ta'u yookaan dhaamsa obbolummaa yookaan dhaamsa oromummaa isiniif haa ta'u. Namni kun akka ati jireenya kana injifachuudhaaf yookaan warra isaanii irraa jireenya kana qayyaruuf yookaan dhuunfaa ifitti jireenya kana wayyeeffachuudhaaf biyyarraa baate namni kun. Kanaafuu yoo isiin jaalalaan si wajji jiraachuu didde si jibbite jireenya si wajjiin qoofte gocha badaa irratti raawwadhaa jettee sammuu teetitti hin karoorfatin. Haa jiraattu gallakkisi hanga jiraattu. Yoo ati waan gaarii hojjetteef gaafa si yaadattu dhufa. Kanaafuu dhiisi haa deemtu waan badaa irratti hojjechuurra garaa qulqulluudhaan gallakkistee isiin sanis yoo deemte irra gaariidhaan siin ja'a. Asumaan mee gama Raahel Tubitti isin dabarsaa warra dubartootaatiif dhaamsa qabdu isiniif haa dabarsitu. Okay, WF jaalala baay'ee galatoomii ijoollee shamarranii keessattuu safuu isiniin jedheera ka yeroo sadi jechuun ka ni beektu. Kanaaf ka namni tokko dhiirri meeqan nu jaalatee nu gaafatee yoo dinne zim jedhee callisee nu faana jiraata. Maa nu kabaja dhiirri akkuma isaan nu kabajanitti kabajuu qabna. Nama jaalalli yookiin immoo nama keessi isaa siif fedhiin tokko dirqamaan ofiisi feesisiini. Nama tokkos immoo shakkitee garan taanetti hin deemini inni naafinis inaafaachuu sirriidha. Inaafaan jaartiin jaarsoo ofiititti hiriyyaa isaatitti yookiin hiriyyaa ishiititti inaafuu waan jiru. Inaafaa gar malee karaa ajjechaa lubbuu deemu kun baay'ee rakkisaadha. Inaafaa jechuun wantoota baay'ee jira ka. Inaafaa jiruuti jira, inaafaa hojiidhaa namatti inaafantu jira, inaafaa jaalalaati jira. Inaafaan jaalalaa sunis kan hojiiti sunis yoo seeran ta'e inaafaa jechuun bakka eveluu sunis xaaree jiraataa muti anis akkasitti hin xaara. Eveluu sunis jaalalaan jaartii ofii faana jiraataa muti anis jaalalaan jaartii kiyya jiraachisu yookiin jaarsa kiyya jenneen malee zim jennee inaafadhuma kaanee yookiin haaridhaa kaanee ilmoo dhiirati irratti zayita naqnu ulfaataadha. Ilmoon dhiiraa abbaa keenya, obboleessa keenya, jaarsa keenya yoo inni balleesses obboleessa waliin taanee muti atis kara kee deemi anis kara kiyyan deema. Jettanii teessanii dubbattanii yoo inni illee baay'ee si aarse bakka irrumaa deemi. Namni tokko yeroo baay'ee akkuma wanno hapheetitti kan namatti maxxanu jira. Sirriidha dhiironni baay'een bilbilas cufaa hojjetteen kan hin cufani. Sirriidhaan dubartuma qofatti himati kanan muruu dubartoonni dhiironni gaaf kaan halbeedhaan karaa irratti si aga gaaf kaan akkana ebelu faana deemtee na faana deemtu kan jedhan ni jiru. Saa garuu dhiira san amalaan amansiistee yookiin irraa fagaattee waa malaa si dide irraa fagaadhu maali dacheen guutuudha. Haadha takka jala sagali ilmoon dhiiraa maali warri musliimaa jaarsa tokkoof kan eeyyamame afurii akka shari'aa isaaniitti akka keenyatti malee takkitti dheedhanii kana siifachi hin deemne gaafa laayisansii guutu. Laayisansii sanuu naan taane taanaan nan gaggeessa maaltu na mataa wajjin na joorsuu deeme safuu ijoollee. Kanaaf warri dhiiratis dhalaa hoo itti deemtan laalladhaa. Dhalaan gosa baay'ee jira. Dhalaa ho'ituu, dhalaa tasgabbooftuu, dhalaa immoo garmalee bishaan taate jira. Dhalaalee immoo siruma bakka maal akka jireenyi hin ta'intu jira. Dhalaalee kana keessaa takka filadhaa. Dhalaa ho'ituu sanis akka amala ishiitti waliin jiraachuu lakki yoo jedhan gadhiisuu. Kanaaf har'a kunoo akkatti gorsa kanarra siniimoollee baay'ee gaddinee jirra. Gocha akkanaa kana ijoollee oromootirraa dhaga'uun keenya baay'ee nutti ulfaate. Kanaaf mee kara WF jaalalaatti isin dabarse. Kanaaf kaani kunoo kanumarratti affixaa piliis isiniin jedheera. Akkasii gaa hordoftoota keenya qophiin akkuma deemtu itti fuftii jirtiin wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Gama kuulanitti isin dabarsina. Dhaamsa warra dubartootaatiif qabdu dabarfadhu. Dhaamsiin har'a warra dubartootaatiif qabadhee dhufe dhaamsa babbareedaa dhaamsa isiniifillee gorsa ta'e isinillee gorsa irraa fudhattanii gorsa geelota keessanis dhalaaleedhaaf dabarsuu dandeessanii isinii qabadhee dhufe. Awwanniin joo yaa dubartoota yaa dhalaan keessaafuu biyyaan baa jirtu hedduu
dhugaadha nutis dhiira tana ni inni kun amala qaba amala hin qabu nama nagayaati hin beenu nama kana ciniinni addan baafannu akkamiin inni nama gaariidha maaliin hin beeka gubbaa isaatiin harka malee keessa isaa Allah walam rabbi beeku hin danda'u jechuu saniifuu ilmi namaa eega walitti dhiyaatee adeemsa keessa wala gara adeemsa keessa waan wala garuuf saniifuu adeemsa kana keessa suuta inni badaadha inni gaariidha waan hin arkuuf jecha waan rabbi naa kanne gaa hanga rabbi waliin na jiraachise waliin hin jiraadhaa jee hanga rabbi rifeensa keessa waliidhee waliin jiraattan waliin jiraadhu guyyaa inni sidiisee deemes obboleessa kiyya yoo arraantan hojii jiraattan jaalalaa wajji jiraattan yoo adda baatan maal siita obboleessa kee siita obboleetti taataaf jechuudha saniifuu yaa dhalaa teenya nutii kun illaanuu waa hedduu waan nuun galiin jira waa hedduu waan nuun galiin wanni jiruuf jecha waa hedduu mee hubaddaa laalaa qaceellotti keessa qoraddaan isiniin jaa ana amma ifiifuu isiniin gorsa anis akkasumatti na gorsaan isiniin jaa dhaamsaan isinii kana dhaamsanaa kanna maaliif jennaan ilmi namaa walirraa beekumsa fudhachaa deema walirraa muuxannoo fudhachaa deema akka har'a jirtu boru hin jirtu ta'a saniifuu wanni isiniin joo yaadala gorsamaa waan takka dhalaarraa geelottan keessanirraa yoo hin beekne waan akkana naquun nama yaa geeletii maaliin godha jaarsa kiyya kun akkana godhe maaliin godha jaati namni isinirra beekumsa qaburra dhaqaa maaliin godha mee arraantan waan akkana naquun nama jaa walirraa beekumsa barnoota fudhachaa deema maaliif ilmi namaa kun jarjarurra isin sun yoo dhayte dhaamsa bareedaa sii dabarsita dhalaan geeleen teessanis takki immoo deema akkana godhettee waan biroo si ergitu taati jechuu isiin saniifuu ati akka sammuu teetitti boruun hin jiraadhaa jayyaati kaayyoo fuula dura biyyateeti baatee dhufteef sayyaati waa dabarfachuu keetiif yaati dalagattee bika guddaa ga'uun feetu ni feeta hanga yoo mana arabaa keessa dalaydee hammaama arabaa dhiita atis oguta kaafuura baafattee alhamdulillah jettee waan nagayaa nyaattee waan nagayaa dhuydee akka isaanii sanitti taa'uuf ni feeta atis qaama keetiif murtaa kan nu ni feeta garuu akkas ta'uudhaaf maal si fees obsiin siin jaa waa hunda keessatti obsi jaarsa keetiif obsi dalagaa ati dalaydu keessatti obsi waa hunda keessatti obsa qabaachuu qabda yoo obsan qabaanne faayidaan ta'e hin jirtuun siin jaa ni kufta yaadala saniifuu ilma dhiiraatis wanni si gorsu yaa dhiiraatis alaan takka arraantan si hojii jiraatte amata dhibbaa si hojii jiraattu guyyaa si hojii adda baatetti maal sii taate obboleettii obboleessa taataaf saniifuu hin goddayin atis isiinis hin goddayin haqa isii eegte haqa qiyaasii feetu hin siin jaa saniifuu wal goddaatanii waa malee irra wal hin buusinaa yaa ilmaan oromoo haa wal gorfannu haa wal eeggannu mee nutummaan haa wal guddisnu wal hin cabsinu bikka deemnutti bikka jirrutti saniifuu wal eegaa wal hin cabsinaan isiniin jaa mush zeeto qofa walirra naqoo miti asiida walirra naqxanii ibidda walirra naqxanii bulukkeeta walirra darbitanii waa meeqa wal ajjeestanii maali naasuu dila kana walii qabaachuu dhabuun nuti dhiigaa cumaa qabna naasuu walii qabaachuu qabna maali dilli kun saniifuu walii rifadhaan isiniin jaa obsa qabaadhaa waa hunda keessatti obsiyaa isin bira jiraatuun isiniin jaa akkasiiti dhaamsaan qabu gamanumaan hara WF jaalalatiin isinii dabasa tattee aantu waan hin qabu yoo yaanni naa dhufee isiniif hin himaan isiniin jaa akkasuma gaa hordoftoota keenya akkuma agartan hiriyoottan kiyya lamaan dhaamsa qaban isiniif dabarsanii jiranii asirratti anis qaxumuraa isiniif dabarsee haga viidiyoo wal biraatiin walitti deebinutti nu faana turaan isiniin jaa. Dhugaadha akkuma isaan lamaan jaanitti dubartiin biyya Arabaa keessa jirtu yookaan immoo biyya adda addaa keessa jirtu hundi keessanuu namni isin gaachana godhatanii akka abbaatti akka obboleessaatti waliin jirtan ilmaan Oromooti keessattuu dhiira warra ta'an. Akkasuma dhiirtinis dubartii gaachana godhatanii haadha mana keessanii obboleettii godhatanii fira keessan godhatanii kan waliin jirtan dubartootuma Oromooti. Hin irraanfatinaa yaadadhaan isiniin jaa kana. Kanaafuu jechuun wal gubuu wal fannisuu waan gochan taane walirratti raawwachuu akkan taanetti maqaa wal balleessuun kun haa hafu hin jiru saba biraa keessa numa bira jira yoo wal jaalanna yoo wal hin jaalanne garuu addaan hafnaa jechuudha obbolummaan keenya ni jirti itti fufti jechuudha kanaafuu daawwattoota keenya hanga irraa daawwadhu nama beektuuf sheer godhi viidiyoo kana akkasuma koolanii dhaamsa isiin qabdutti mee isin dabarseetiin jira haa dhaammattuun isin jaa. Aywa dhaamsa tokkoon qaba dhaamsa naafee jira yaa ilmaan Oromoo dhalaan takka yoo feesbuukaan si janaajjantee iimoo si janaajjantee suuraa isii si ergite qullaa baastee hin saaxilin isiin intala Oromooti obboleettii teeti dhiiga keeti lammii teeti akkamitti kana goota garaan si dandeetuma akkana goota akkanan godhiniin siin jaa awwanniin isinii dhaamu garuu isinii kunis walii adooda sabni biroo maaliif nuuf hin adoonne ni beeytan nuti kana wal godhaa jiru nuti wal xiqqeessaa jira waan nuti wal xiqqeessinuuf jecha eenyuun nu adooda isaan kana wal godhanii nuun jaan eenyuun si adooda ree ati kaasteetiin taltee dhalaa takka si jaalattee feesbuukaan si janaajjantee isiin gaayiliin isii xiqqoodha hin yaaddu
saniifuu qullaa kaatee si ergiti gizee qullaa kaatee si ergite ati fuuteeti guyyaa isiin maallaqa naa ergisin jettee maallaqa si erguu dhabde fuutee qullaa san Facebook irra keessa isiin achi walii sheer godhaniiti laa ilma oromoo laa intala oromoo jaanii wal arrabsan si arrabsan garuu isiin arrabsine si arrabsaa jiran malee ati sheer goote ati gadhiiste jechuu siitu azaabatti seena siitu itti gaafatama isiin san garuu dilii hin qabdu jechuu gama isiitiin maaliif jennaan si jaalattee qalbii qulqulluudhaan si ergite waan sanis si hojii raawwatte jechuu yaa ilma oromoo antanaan si gorsa wanniin si gorsu keessaaf warri suudii jirtan hadaraa waniin isin gorsu jechuu maallaqaaf jettanii waameeqaaf jettanii ilmaan oromoo dhiiga keessan gurgurtanii waameeqa walirratti raawwatinaan isin hinja ani hedduun haara qaba maaliif ni beeytanii ani isin tallalaati isinis ilmaan dhiiraati nuti kun walirraa argamne ak maaliif akkana wal goona ilmi sabni biroo mee laala amaara raara akkana walni godhani tigree laala akkana walni godhani waliif dhaabbata walirra du'a nuti garuu asuma wajjin nyaanneeti asuma deebinee wal nyaan maali faayidaan teenya wanni jiraannu tanaa jechuu tanaa gannu cabsu jira isinitu sababa birootiif nu kan nu jira tanaafuu dhaamsa kiyya fixadheetiin jira dhaamsini isin dabaluu kan deemu kanuma yoo qabaattan itti guuttadha. Galatoomaan isiniin jaanga viidiyoo biraati wal agarutti nagayaan tura.